Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha kun qophii Simboo Aartii yeroo hundumaa isaa kana isin biraan geenyudha. Egaa akkuma amala keenya torbanitti namoota garaagaraa dhimma aartii irratti keessattuu aartii Oromoo irratti simboo oranii fi hojii aartii Oromoo keessatti utubaa ta'an garaagaraa qabanneeti kan isiniif dhiyeessinu jechuudha. Har'as keessummaadhaan as na biratti argamtee kan jirtu waloo akkasuma barreessituu tokko qabadheeti kan jiru. Ishee wajjiniin wal isin barsiisaa dhimma walaloo Oromoo irratti akkasuma dhimma warra Oromoo irratti waan tokko dubbanna. Haga xumuraatti akka nu faana taatan gamanumaan isin afeera yaada ergaa nu biraan ga'uu feetan 74 nu qaqqabsiisuu hin dagatina. Allalisaa Alamuutii ogeessi kaameraa Biraanuu Dajanee nu faana jira. Ammallee irra deebi'uun turtiin keessan nu faana ta'uu isiniin jenna. Lalo baga nagaan dhufte. Bagana kan eedan. Egaa waamicha koo kabajjee as istiidiyootti argamuudhaan turtiin afaan taasisuuf fayyamtuu ta'uu keetiif maqaa daawwattoota FIBtiin hedduun si galateeffadha. Hayyaan illee kabajanii waan waamtaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Tole egaa laliseen waloodha akkasuma barreessituu kitaabaati. Waloon immoo yeroo daawwattoonni keenya akkas keessummoota qabannu ogummaa isaaniitiin waan tokko nurraa barbaadu. Walaloodhuma keetiin sagantaa keenyaa jalqabna. Hayyee. Urjiitti si fakkeessee dukkana koosiin ibsee addeessi namarraan barreessee tan balleesse. Addeessa koosiin jedhee si waamuu innaan eegalu bari'ee boonsoo barii waan hin jedhu naan galu. Nan barreessaa, nan balleessaa, nan balleessaa, nan barreessa. Aduun quuqxee innaa baatu bareeda si anaa nyaatu oggus namarartii akkuma keenatti tolti. Garuu takka turtee gubdii takka iftee dhaamtii na dhiistee godaanti. Nan barreessaa, nan balleessaa, nan balleessa, nan barreessaa. Anaa kanaan jiru yoo qalamni gu'e yookaan anuu du'e wantin ani fedhu yookaan wantan jedhu naa sirreessii of barreessii balleessituu hin barreessin. Hammasitti garuu anuu nan barreessaa, nan balleessaa, nan balleessa, nan barreessaa. Hedduu galatoomii daloo. Mee jalqaburratti walaloon fi laliseen eessatti wal baranii eessatti walitti dhufanii akkamitti wal arganne? Walaloo ijoollummaa makootii kaasee nan jaalladha. Mana barumsaa gumii afaan Oromoo akkas keessatti hin dhiyeessina. Inni sun jalqaba keenyadha jedhee yaada. Caalmaatti garuu abbaan koo yeroon xiqqoo ture waggaa sadaffaa kootii laata. Walaloonni naa barreessee naaf kaa'e tokko yeroo hundumaa gaafa ilaalu walaloo akkasaatti barreessuun hawwan ture. Walaloo sana ni yaadatta? Seeraan hin yaadadhu garuu. Waggaa muraasa tureeras waan ta'eef yaadachuu dandeessa. Garuu xiqqoo bakki yaadadhu lalisee jedha. Guddadhuuti lalisii quuqqaa keessa koo labsii. Addunyaadhaaf ibsi paartii jettu tokko yeroo hundumaa hin yaadadha. Iddoo isaa buutee rakkina isaaf quuqqaa garaa isaa akkatti addunyaatti ibsitu. Afaan walaloo inni jalqabee ture akkati bakkaan geessu yaadeeti natti fakkaata. Walaloon mana keessatti callisee barreessus isaaf hin dubbisa ture dur galgala. Na jajjabeessas ture. Maatiin koo hundumti isaanii na jajjabeessu. Mana barnootaa afaan Oromoo yeroo barannu wantoota akkasii irratti xiqqoo nan barreessan ture. Sana booddee immoo walaloo yeroo dhaggeeffadhu afaanota garaagaraatiin nan dhaggeeffadha. Yeroo dhaggeeffadhu jira miti akkasa yeroo maaraatoonii gaafa laallu ganama kaanii fiinnu tokko. Aartii waamicha natti hin fakkaatu yeroo sana garuu walaloo bareedaa yeroo dhaggeeffadhu barreessuun hawwisiisaa naanis ture. Suuta suman akkas jedhu eegeenii kutaa 12ffaa xumurii booddee ganna keessa walitti qabuun jalqabee. Sana booddee yeroon yuunivarsiitii baradhus akkas xiqqoo nan barreessan ture. Egaa yeroo keessa sanumatu walaloo ta'e. Yeroo baay'ee walaloon ayyaantummaadha jedhama. Mee ayyaantummaa gaafa jedhamu maal jechuudha? Ayyaanni sun maal? Walaloo anis ayyaantummaadha deemana mana. Sababni isaa walaloon jalqabuma isaa jira miti akka nuuni jennu kana mana rukutee taasaa jedheef miti walaloo kan ta'u. Wal unateef qofa miti yaada irratti barreessitu irratti hundaa'a. Ayyaanumti walaloo moo yeroo sirra qubatuuf yeroo sirraa ka'ee deemu qaba. Waanuma walaloo barreessituuf yeroo hundumaan barreessitu. Inni kun kan koodha ganna taasa'aa.
Keessattuu Profeesar Asafaa Tafarraa ayyaantummaan walaloo yoo ati walaloo irraa guyyaa tokko fagaatte walaloon immoo guyyaa lama sirraa fagaata kan jedhan jiru. Sirrii mada walaloo hin dubbisiin yookaan hin barreessin hammuma bubbultu sirraa fagaataa deema ayyaanni isaa. In soora manatti fakkaata ayyaanni soora wayii qaba sooruu qabda yookaan dubbisuu qabda yookaan itti dhiyaachuu qabda yookaan barreessuu qabda. Haguma itti dhiyaatus itti dhiyaata haguma irraa fagaatu immoo sirraa fagaata. Egaa walaloon humna guddaadha. Waan namatti toluudha simmoodha. Waan muraasa tokko waan guddaa kan ittiin ibsuu dandeessudha jedhee namadha. Keessattuu egaa uummanni Oromoo immoo durumaa kaasee akka geerarsaa akka walaloo kanatti fayyadamaatii ture jedhama. Mee achii dhufni saba Oromoo jireenya isaa keessatti akka inni itti walaloo fayyadamaatii jiruu fi akka nuti amma itti walaloo itti fayyadamaatii jiru wal fakkaataa moo wal adda itti adda? Dhugaa dubbachuudhaaf geerarsoota keenya keessa walaloo jiran walaloon sun utuu amma waggoota hedduu dura waggoota 50-60 dura geerarsoota turanii achirraa ka'ee sadarkaa walaloo keenya ammarra jirurra daran guddachuu qaba ture. Kana caalaa jechuudha baay'ee guddachuu qaba ture. Egaa wantoonni bu'aa ba'iin garaagaraa jiru jireenya hawaasaallee dhiibbaa jaa qabuu fi dinagdeen keenya qabsoon keenya waan hundumtiyyuu dhiibbaa jaa godhuufidha jedhee yaada isa kana. Garuu walaloo akka geerarsoota keenya Jabaan jiru muraasi garuu amma sanan jiran jedhee ma yaada. Hedduu galatoomee namni tokko egaa addunyaa kanarra gaafa jiraatu waan ta'uu barbaadu ta'uudhaatii fi nama waan sana dura waan inni ta'uu barbaadu hojjetutu jira. Sana immoo faana bu'anii nama sana hordofuun jira. Mee ati akka waloo tokkootti namni ati akka Oromootti waloo ajaa'ibaati hojii isaanan jaalladha fakkeenya laatee irra jettu kam jira? Namni baay'ee jaalladhu abbaa hunda keenyaa kan ta'anii Dr. Zalaalam. Dr. Zalaalam. Baay'een jaalladhaani. Walaloo isaanii dhaggeeffachuu keessatti guddanneerra. Yoo isaan nu eebbisanii akka isaanii taananii yaada. Ayyaanni isaanii otoo deebi'ee sirra buufateeti. Atis gaa amma akka shamara Oromoo walaloo hojjetan keessaa iyyuu nama jabduudha. Walaloonni kee humna qaba. Fakkeenyaaf waan tokko yeroo adda addaatti namoonni baay'een walaloo garaagaraa ni barreessu ni dubbisu garuu seerrii fi ayyaantummaan walaloo inni dhugaatii fi humni walaloon qabu inni dhugaansaaf walaloo amma jiranii fi ganamuma waloon yookaan immoo walaloon akkamittiin humna godhatee jiraachuu qaba inni jedhu mee akka yaaddutti akka argitutti maal sitti fakkaata? Inni jalqabaa ayyaantummaa masaa qabaatteef qofan barreessitu itti fayyadamuu eeguu kunuunsuu dubbisuu qabdamoo barreessuun dura nama hamuma dubbistu beekta haguma addunyaa kana bartummoo barreessita. Aayidiyaadhaan guddaan yaada irratti barreessitudha walaloo kee jabaas laafaas kan godhu yaada irratti barreessitudha. Kanaaf jalqaba walaloo barreessuun dura yaada irratti barreessinu. Maaliin barreessaa waa'ee maaliin barreessaa isa jedhu dursinee yaaduudha. Waloonachuusaa caalaa yaada isaa irratti xiyyeeffannoo kennuudha jedhee yaada. Inni kun egaa walaloo barreessuuf si jalqabaadha. Kan biraa walaloo toonii ati ittiin dubbistullee walaloo kee hin bareechaan fokkisiisaa walaloo bareedaa barreessite yeroo dubbistu seeraa hin dubbistu taanaan gurra namaatti mi'aawu dhiisuu danda'a. Inni sunillee shaakala gaafata. Yeroo keessa wanta dhufuudha jechuudha. Shaakala keessa wanta dhufuudha malee. Barreessitee makeessiif walaloonni si bareeduu dhiisuu danda'a. Dubbisuu qabda. Qofaa kee mana keessatti sagalee kee ol kaastee akkuma ammoo weellistoonni vookaaliin hojjetu ni qofaa isaanii. Akkuma kana waloon illee sagalee isaa ol kaasee dubbisuu shaakaluu eessa takka ol baasuuf gadi buusu wantootuma akkasiidha jedhee yaada. Namni tokko fakkeenyaaf waloo ta'uu barbaada yoo ta'e an fakkeenyaaf walaloo baay'een jaalladha. Ayyaantummaa isaa immoo hin qabu. Shaakalaan fiduu nan danda'atte adda. Egaa namoonni shaakala keessan barreessuu jalqabe jedhan jiru. Shaakala keessaa waanuma barreessuu fi dhumarratti waloon ta'e namoonni jedhan jiraniif hojjechuu danda'an beeku. Caalmaatti garuu walaloo kan ayyaantummaatu bareeda jedhee waan yaaduuf. Ilaalcha godha. Yaaliitiin ilaalla. Yaalanii ilaaluu wayya. Tole gaananii yaala. Kan yaaliidhaan fidan immoo ayyaantummaa jiniin osoo walitti hidhanii ayyaana sana kadhatanis gaariidha. Egaa ati kitaaba cabaa cabsan jedhus ni qabda kuusaa walaloo
kitaaba bareedaaf jabaa ta'e tokko mee cabaa cabsan jechuun maali? Cabaa cabsanii walalochumayyuu yeroo laaltu wanti nuti dhabne tokko jalqaba wanta dhabne qabnaafdha. Wanta cabaa tokko cabsuun baay'ee salphaadha. Wanta fayyaa cabsuuf garuu humna guddaa gaafata. Wanta fayyaa cabsuuf ennaa yaaltu ofirraallee dhorkuu waan danda'uufi dafee cabuu dhiisuu danda'a. Waan cabe garuu daddabalanii cabsuun salphaadha. Eenyutu cabaa cabsam? Yeroos cabaa kana cabaa cabsan jedha eenyu isaan? Walalochumtiyyuu cabaa cabsuuf fayyaa gaafata. Cabaan cabee nama galaafata. Fayyinee yoom cabneetu wajjin jirru cabaa cabsan malee cabaa garaa gargar jiru jedha. Isa cabsuu caalaa cabuudhaa fi karaa saaquun qabnu isa jedhu irratti dhannanii barreesse. Eenyuyyuu cabsuu danda'a cabsuuf karaa saaqxeennaan. Cabsu akka cabduuf karaa yoo saaqxe ati soof cabsita kan biraas cabsa. Waan cabaa ta'e tokko silayyuu cabaadha. Dabalteesuma cabsuuf immoo salphaadha. Salphaadha. Meegaa waan kitaaba sana gaafa barreessitu ka'umsi ati bu'aa ba'iin kitaaba sana keessatti dabarsite haga eebbaatti waan hedduutu ture akkan odeeffannoo qabutti. Mee maal keessa turtee maal faatu ture mee cabaa cabsan keessatti mudannoo fa'aa jiran maaltu ture? Dhugaa dubbachuuf akka namoota nu duraallee baay'ee bu'aa ba'iin baay'ee natti hin baay'anne hiriyoota qabaachuun koo namoota bebbeekuun koo xiqqoo na fayyadeera. Kitaaba sana yeroon barreessee xumuree kee kanadha kitaaba isa kanadha jedhee eegii walitti qabee booddee marsaa baay'eedha kan irra deebi'amee ilaalame namoota garaagaraan ilaalchise. Walaloo namni tokko jaallatee kun kitaaba kana keessaa hafuun qabu naan jedhu kan biraa immoo walaloo keessa kan gadi buusa walaloon kun ba'uu qaba irratti naan jedhu jira. Yaada namootaa funaanii madaalawaa godhee anis isa kamtu ta'a isa kamtuun ta'uu maalan irra deebi'ee ilaaluu qaba wantoota jedhu akkas dabarse. Dhumarratti magaalaa Naqamtee galma Faarmalaanditti eebbisiisne yeroo sana hiriyoottan koo maatiin koo namoota baay'ee na cina dhaabbate carraa kanaan waggaa booddee ta'us galateeffachuun hin barbaada. Dhugaa baay'ee na bukkee dhaabbatan hiriyoonni koo sagantaa isaa bareechuu irratti wantoota waltajjii irratti dhiyaatan gulaaluu dabalatee sagantaa waltajjii qopheessuu dabalatee uffatuma uffannuyyuu dabalatee yeroo sanatti uffatoota nuun uffanne hunduma isaa mana uffataa aadaa kush Naqamteetii kan nu deeggare wantoota sana hundumaa namoota keessummeessuu kitaaba gurguruu olii gadi fiiguu jalqabaa amma dhumaatti namoota yeroo sana na wajjin turanii galateeffachuun barbaada gaaggii darbees ta'u. Tolee hedduu galatoomii egaa mee cabaa cabsan kana keessaati kuusaa walalooti. Walaloo kana akkuma jalqabaa si kaase namoonni hedduu jaallatu yeroo sagantaa keenya daawwatanis nama keessummaa keenyarraa buhaaruudha. Mee walaloo kanaan daawwattoota keenya bohaarsinu tokko keessaati nuuf wallati. Dubbii qolaa jedha. Silaa dubbiin qolan qabu ifaadhuma jecha qullaa isa kaan haguuguuf jennee ofii dubbii haara'ullaa isa qeenxee dachaa goonee itti kaabna irraaf jalaa qullaa namaatti haguuguuf fayyadamna dubbii qolaa. Kanuma. Waan tokko ibsuudhaaf walaloo sarara tokkotti fayyadamtee waan hedduudha kan itti fayyadamuu dandeessu. Humni kun eessaa dhufa amma? Humnichi gaa humnuma walalooti. Walaloon humna qaba ofii masaatiif. Kanaafidha natti fakkaata ayyaanas kan jedhamu wanta ayyaana ta'e humna qaba. Dheerateef gabaabbateef miti. Al tokko walaloon dheeraa ta'ee tunnuffinii daqiiqaa 20-30 dhaggeeffachuu dandeessa. Humna walalooti. Al tokko immoo walaloo gabaabaa ta'e ergaas dabarsuu ni jira. Egaa walaloon ofii masaaf humna qaba ayyaanas jaateef jedhee mayyaada. Hedduu galatoomii ime egaa gama biraatiin ammoo nuutiif keessattuu sabni Oromoo bu'aa bahii qabsoo isaa keessatti gama walleetiin warri weellisan sirbitoonni Oromoo jechuudha dhiibbaa guddaa geessaniiti kan isaan turanii barreessitoonni akka kana gama barruutiin waan guddaa geessaati turanii walaloon innis gama mataa isaatiin dhiibbaa geessaati ture
dhiibbaa uumuu keessatti gama biraatiin hawaasni dinagdee saba tokko keessatti humni walaloon qabu gama hawaasaatiin jechuudha. Gaafa tilmaamu gaafa madaallu yookaan immoo humni walaloon waan tokko irratti dhiibbaa geessisuu danda'u jira laata? Dhiibbaa ni geessisa. Humna dhiibbaa geessisuun qaba garuu rakkinni isaa ammoo weelluu yeroo ta'u weelluun eegii ba'ee booddee namni hundumtiyyuu akkas bilbila isaa irratti qabatee ammuma dhaggeeffatutu isa kakaasaa aguma dhaggeeffatutu baraa deema. Walaloo sagaleedhaan hojjetamu baay'ee muraasadha keessumaa gara afaan Oromootti yeroo dhufnu sagaleedhaan namoota hojjetan muraasa qofa qabna nuti. Sanaaf tarii dhiibbaa ni geessisuu danda'u hamma geessisuu qabu hunda hin geessisne ta'uu danda'a. Inni kun immoo aguma walaloon keenya dabalaa deemu aguma walaloon keenyas baay'ataa deemu aguma carraa nuun arganus dabalaa deema jedhee yaada. Tole hedduu galatoomii. Walaloon barreeffamni walaloodhaa fi barreeffamni sirbootaaf barreeffamu walitti dhiyaata. Amma fakkeenyaaf kitaaba keessa walaloowwan jiran weellisaan tokko fuudhee sirbatti jijjiiruudhaaf ni danda'a. Akka itti barreeffama isaatii kan sirbaaf kan kitaabaa kun wal adda moo walitti dhiyaata? Xiqqoo ishee wal caala jedhee yaada. Walaloo ati barreessitee yeroo weellisaaf laattu yeedaloo isaa irratti hundaa'a lafatti cabsuu qaba. Iddootti kutuu qabu ofii isaatiif ijaajedhuu fi walaloo akkati barreessitetti yoo nama sirbitu sii barreessite irraan kan hafe waloon tokko walaloo barreesse yeroo sirbaaf kennu inji jijjiira boca isaa namni sirbu sun. Lafatti jecha geeddaruu qabu jiraachuu danda'a. Lafatti rukuttaamti walaloo iyyuu ati ittiin barreessitee fi kan inni itti yeedaloo isaa jedhu garaagara taanaan hin jijjiirrata akka isaaf ta'utti yeedaleessuuf akka ta'uufitti waan jijjiiruufi. Sirbi kan walaloo fi xiqqoo isheen kan kitaabaa xiqqoo gargari garuu namni yoo innaa barreessee jedhu sirreeffachuu danda'u jechuudha. Sirreessuuf garuu salphataaf. Okay. Amma ammatti sirba walaloo sirbaa barreessite hin qabdu ofii keetii. Dhoksaa jirta qofa akka hin taane. Walaloo waldaadhaan haarisuuf fakkaata. Walaloo sirbaallee barreessee hin beeku. Gara fuulduraatti barreessuu. Waan sirreessaa turte waan gochaati qabdee waan bira dhaabbatti sirboota jiran keessaa yoo jiraate jedhee. Tarii yeroo hiriyooti koo yookaan namoonni itti dhiyoo jiran ilaaluu nan danda'a akka nama walaloo jaallatu tokkootti to'asti akkas ta'e jechuu nan danda'a yaada kennuu nan danda'a. Sirba akkasii walaloo isaanatu barreessee jedhee garuu waan inni maddu hin qabu. Tole baay'ee namatti tola. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya turtii nuti lalisee Mokonnin barreessituu fi waloo waliin taasisaatii jirru kana fakkaata. Ammallee turtiin keenya akkuma itti fufetti jira jechuudha. Yaada nu biraan ga'uu feetan ammallee 74 nu biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jecha FAB waliin hojjechuun bu'aa qabeessa ta'uu kan barbaadan ammoo karaa iimeelii foddaa irratti argataa jirtan kanaan nu quunnamuu hin dagatinaa isiniin jenna. Turtiin keessan ammallee qophii Simboo Aartii waliin haa ta'uun afeerraa keenya. Asaan keenya egaa walaloo wajjiniin irraa turtii bareedaadha kan taasisaatii jirru. Mee otoo asaan keenya asaa qofa hin ta'inis gidduutti immoo sirba tokko daawwattoota keenyaaf sirba walaloo isaa jaallattu daawwattoota keenya biraan ergaa nu afeertee booddee gara haasaa keenya sitti aanutti ceena. Egaa sirba gidduu kana gadhiifamee namoonni hedduun ilaalaa jiranii jaallatamummaa argatee kan margituu obomboleettii dhaggeeffadha. Tole egaa kabajamoo daawwattoota keenya sirba margituu obomboleettii jedhu kan Leencoo Fiqiruu daayirektara ta'ee hojjetee simbiraan geenya turtii gaarii. Egaa sirba filannoo keetiin daawwattoota keenya biraan geenyeeti kan nuti jiru jechuudha. Mee walaloo kee keessaatti ammas walaloo ati Facebook irratti walaloowwan hedduudha kan ati babarreessaatii turte kan ammallee itti jirtu walaloon kee humna guddaadha kan qabu. Waa'ee humnaa haasofneerra walaloo keessatti mee daawwattoota keenya biraan walaloo kee tokko haa geenyu. Anammayyuu durba morma lamaa siifan amanamaa. Eeyyeen akka dhageesse sirba halkanii dhaaphee mararuuyyuu dhaamee dhuguman heerume. Akkuma tu beektu firii sanyii isaatii garaa koottuu baadhee hammadhee dhungadhee anaadha ta'eera siif eebbifameera.
Garuu anammayyuu durba morma lamaa siifan amanama. Gaaf tokkos gaaf biraa gaaf kaanis waa jira. Ni yaadattaa laata bara duraa sofnee wanti waliin jenne durba jechuun barii isee dhiiran beeknee kan dhiirri isee hin beeknee naan jettee turte natti himtee turte. Har'as ani dhiiran beeku dhiirris anan barre onneen koon gallee fi ankan isaan agarree homaa waliin barre. Kanaafuu anammayyuu durba morma lamaa siifan amanama. Hedduu namatti tola. Garuu eerumeera. Garuu ammayyuu durba morma lamaa jedha. Maal jechuudha? Erga eerumanii akkamittiin durba morma lamaa ta'uu hin danda'amu? Egaa namni kun akka yaada walaloo kana walaloon isaa gabaabaadha garuu. Ergaan isaa? Riyaasee ta'ee innaa jirutti durba jechuun nama dhiira hin beekne kan dhiirris ishee hin beeknedha jedhee itti himeera. Intalli kun eerumteetti ilmaan horteetti dhiistee ni deemteetti. Garuu amanamaa fi akka jirtutti yaaddi jechuun dhiira hin barree onneen dhiiraan aan gallee. Asirratti gaa warri dhiiraan irratti kan ka'in malee namaan qabaman dhiironni. Onneen isaanii namaan galusa jedhus jechuun barreessuuf fakkaata. Kuni gaa laalcha biraadha. Naaf galchaa gaa. Si of galchina humnuma walaloodhaaf jennee si of galchina malee waan namaan qabu miti. Hedduu namatti tola. Gara walaloo keessaa ba'ee gama biraatti hoggaan si ceesisu ati yeroo baay'ee gara ogbarruun isa ta'u gama biraatiinis sosochii barattoota Oromoo keessattis hirmaannaa guddaa taasisaa kan turte. Sanaanis ammoo Oosaan jechuudha. Beekamtii addaa sii kenneetti kan inni ture bara 2019 as magaalaa Finfinneetti yaa'ii gaggeeffate irratti jechuudha. Mee sun maal ture? Akkamitti ture? Maal irratti? Egaa sochii qabsoo Oromoo keessatti akkuma barataa Oromoo warra kaanii addatti bee waan hin godhin qabu akkuma ijoollee hiriyoota tokko waliin baradhee akkuma namoota yeroo sana waliin turanii wantootuma hirmaachuun qabu irratti hirmaadhee dirqamuma koon ba'ee jechuudha. Badhaasa Oosaa kana tarii namoonni na caala isaaniif malu baay'eetu jiru kan lubbuu dhaban jiru. Kan gaaga'amni baay'een isaan irra ga'ee jireenyi isaanii sababa kanaan diigamee hafee namoonni rakkoo baay'ee argan jiru. Egaa carroomtuudha jedhee yaada. Carra qabeettii ta'een badhaasa seena qabeessa kan argadde akka imaanaatti yaadasi nan badhaafame tun taane imaana wayitu natti kenname laata jedhee yaada. Wanta adda ta'e garuu wanta ijoolleen Oromoo kan godhan irraa addatti ta'e wanta godhin qabu waa manarraa eegamu waa dirqama gooteen baadhe. Sanumaan ammoo badhaasaaf yookaan beekamtii argachuutti geesseeti kan itti jirtu. Mee egaa Oosaan akka dhaabbata Oromoo guddaatti kan inni beekamu keessattuu barattoota Oromoo Association Steedii waan guddaadha. Keessattuu humni inni ijoollee Oromoo jajjabeessuu irratti qabus gara fuulduraatti segeree inni qabu waan guddaadha. Mee gara fuulduraatti imaanaa isaan sitti kennan kan adaraa isaan sitti laatan kana bahuudhaaf wanti ati kudhaammattee jirtu akka yaadaatti jirtu jira? Egaa Waaqayyo na gargaara. Jechuun imaanaa salphaa miti guddaadha. Kan namootaa immoo miti kan sabaati. Kanaaf eessatti akka gufatan hin beekanii eessatti akka dadhaban hin beekanii boru Waaqayyo duwwaatu beeka. Garuu Oromoo ta'ee hagan dhaladhetti amma gaafa hunduutti Oromoo sababan ta'eef wanta Oromoo irraa eegamu Oromoo ta'anii jiraachuu dirqamni koosa kanadha. Aga gaafa hunduutti Oromoo mateen jiraadha. Dirqama Oromummaan irraa eegamus nan bahadha. Akkan karaarraa maqnee akkan hin gufanne immoo Waaqayyo na gargaaru gaa. Hedduu galatoomii. Gaa kaayyoo tokko qabaattennaan kaayyoo sanatu si oofa waan ta'eef akeekni sun immoo hin maqtu taanaan inuma galma keessa jechuudha. Nullee waan hedduu sirraa eegna. Itti aanuudhaan ammoo waa'ee ogbarruutti as deebiseetan waan ogbarruurra waan lama sadii kaasne yeroo keenyatti fayyadamu sagantaa keenya xumuraati. Mee ogbarruun Oromoo maalirra jira lalo? Ogbarruu Oromoo kana jajuu jechuun xiqqoo isheen ulfaata.
guddateeras jechuuf sababa qabda, hin guddannes jechuuf sababa qabda. Xiqqoo ishee nama rakkisa. Yeroo barreessitoota waggaa hedduu dura barreessan ilaaltu, yeroo barreessitoota warra akka Suuraa Abdii, warra akka Godaannisaa, warra akka Gurraacha Abbayyaa kana gaafa ilaaltu, warreen durba barreeffaman gaafa ilaaltu, barreeffamoota har'a jiran immoo gaafa ilaaltu aartiin Oromoon guddannee jettee akka dhaabbattu si godha. Tarii bu'aa bayii nuun keessa dabarree isaan nu caalaa bu'aa bayyuu arganiiru garuu xiyyeeffannoon keenya waan tokko irratti duwwaa akka ta'u haalli jireenya keenyaa godheeraa laata jedhee yaada. Hin guddannes immoo akkan jenne osoo hin guddanneetii waggaa dheeraa dura barreeffame yoona kana amma kanatti fufee har'an ga'u dhaabbata gidduutti yookaan hin bada ture, hin banne aartiin Oromoo, ogbarruun Oromoo hin banneetti fufee dhaloonni wal harkaa fuudhee har'aan geera. Egaa amma dandeenyu hundumti keenyu cophaatti dabaluu qabnu daballee galaana guddaa haga ta'utti adeemsisuu dhaga. Mee keessattuu kitaabni Oromoo bifoota adda addaan barreeffama, kan saayikoloojii ni jira, kan seenaallee ni jira, asoosamni ni jira, akkasuma koomeediiwwan illee amma bifa addaatiin odeessaaleen jalqabaniitu barreeffamu. Keessattuu kitaabni walaloo ta'ee barreeffamuu qabuu fi kitaabni waltajjii irratti hojjetamuu qabuu fi kitaabni walaloon akkasuma hawaasummaa keessatti hojjetamuu qabu. Bifa kitaabaan kan dhiyaatuuf bifni waltajjii adda addaa irratti dhiyaatu akkam bifa akkamiidhaan deemuu qaba jettaa asilalu. Inni kun egaa xiqqoo ishee maalidha seetee walaloon har'as waltajjii irra dhaabbadhee dubbisu tarii wantoota amma ta'aa jiran dhaabbadhee dubbisuu nan danda'a. Wantoota amma ta'an irratti hundaa'e. Wanta kitaaba gootee keessu garuu wanta amma ta'udha yoo ta'e iyyuu akka taa'uu qabutti keessa. Maaliif kitaabichi waggaa 20 irraa kaasee namni dubbisuu danda'a. Waggaa 30 boodee namni kaasee dubbisuu danda'a. Namni dhugaa hin beekne hin barreessu. Dhugaa hawaasaa isuma jiraataa jirtu barreessita. Dhugaa hawaasaa kana immoo akka itti barreessitu garuu murteessaadha. Akka taa'uu qabutti akka hin bannetti, akka hin nuffamnetti. Nun maaliif sirboota Alii Birraa waggoota amma kana dhaggeeffanna? Maaliif Abbitoo Kabbadee amma irraatti dhaggeeffatama? Sirba qofamni walaloo Dr. Zalaalamiin maaliif hin uffinu? Maaliif yeroo hundumaa dhaggeeffanna? Kan gammachiisiin maaliif amma irra yeroo hundumaa dhaggeeffanna? Isa kana yaaduu qabna. Tarii waltajjii irratti akka itti dhiyeessinuu fi akka itti kitaaba goonee keenyu garaagara ta'uu danda'a. Inni kun immoo muuxannoo kitaabota dubbisuu yeroo dheeraa barreessuu keessa wantoota dhufuudha. Nuu galaama deemu gara fuulduraatti yaada. Waan dogoggorri jirus akkuma jirutti ta'e booddeen sirra taa'aa ittiin ooyan. Egaa nama hojjetuttis immoo dogoggora ta'ee fi haguma fooyyessaa deemnu takkaadhaan barteen fixu ogummaa aartii barreeffamas barteen fixu ta'ee fi wanta ta'e har'a bartaa wanta ta'e immoo boruu bartaa. Har'a wanti sirriidha sitti fakkaatee boruu maaliifin akkas godhee lammata akkasiin godhate wanti sirreessitu hin jiraata. Amma danda'ametti garuu dhugaa keenyu sana bifa taa'uu qabu. Dhugaama keessee yoo ati bifa namni lafaan kaasnee yoo barreessite ukkaamamee hafa dhugaan sun achi keessatti. Kanaaf bifa taa'uu danda'uun bifa nama nuffisiisneen akkasumaan adeemnu yaada. Toliyaa hedduu galatoomi. Egaa waan tokkoon achi si deebisa waggoota 2-3 arfan tokko magaalaa Naqamtee yeroo jiraataatii turtanii waaree aartii garaagaraatti kan hojjetaa turtan hiriyoota kee waliin jechuudha. Garuu dhiyootti torbanoota kana keessadha kan inni waareen fooliimti isaa deddeebi'aa jiru. Mee waareen aartii isin achitti hojjetaatii turtan ijoollee jajjaboo hiriyoota kee waliin jechuudha. Akkam turee sosochiin achi turee maal fakkaata turee amma immoo maalirra jirame waareen aartii isin Naqamteetti eegaltanii turtan? Waaree aartii jalqabaa gaafa jalqabne isa jalqabaa Yeeyyis Birruutu barreessaadha si fiilmiillee barreessa. Isatu waraabbii fiilmii jalqabuuf jedha ture. Yeroo sana maqaa isaatiin walitti qabamnee waaree aartii magaalaa Naqamtee jennee jalqabne. Achirratti Leencoo Fiqiruu monoloogii dhiyeessee ture, nus walaloo dubbisnee namoonni weellus dhiyeessanis jiru. Hundumti keenya iddoo kallattii jirruuni waaree aartii isa guddaa jalqabaadha natti fakkaata galma magaalaa Naqamtee guuteedha kan nuun dhiyeessine. Sana booddee maaliif akka korees qaba ture wanti suni namoota sagantaa gulaalan jiru turani. Maaf dhaabbataan ta'u waan jedhu wayii tokko siyaannee turre. Egaa yeroo sana kitaabota namoonni magaalaa biraarraallee dhufan Naqamteetti eebbisiisaa turanii
Facebook irratti akkuma argaa turtani. Inni sun tokko jaalala nu gidduu turedha jedhee yaada. Lammaffaa jaalala aartiif qabnu sanadha. Waltajjiif hin ta'u taanaan walaloo barreessee dhufe gaafa isaan gulaalanii kun waltajjiif hin ta'u naan jedhu. Ifaa ifatti. Wal sodaachuun hin jiru maaliif aarticha guddisuudha. Karoorri keenya sana ture jaatee fi kana geeddarii kana fooyyessi. Tasuma ammoo kun waltajjiif hin ta'us jedhamuu dandeessa fiddee dhufte. Tasuma kun waltajjiif hin ta'u jijjiirrisiin jechuu danda'a namni taa'ee dhaggeeffatu. Waltajjiitti baasuu keenya duran gulaalla ture sagantaa hundumaayyuu. Sana booddee xiqqoo ishee koomaandii poostiin isin dhufee namoota walitti qabuun hin dhorkame. Nuunis garaagaraa jireenyi nu faffacaase. Amma namatti tola. Ji'oota kana keessa garuu magaalaa Naqamtee keessatti eebba kitaabaa 2-3 dhaga'eera waan hirmaachuu baadheeyyuu. Deebi'aa irraa yaada. Egaa waan guddaadha eegaltanii kan turtan yeejis faas waan jajjabaa hojjetaatee turanii ijoolleen isin waliin turan ijoollee jajjaboo turanii ammallee egaa waan sun jabaate akkatti fufunullee gamaan waan dhaamsa dhaafna gama dandeenyu hundumaan bira jirra nullee atislee jechuudha yaadaan achuma jirta. Egaa kanneen hojjennee egaa mee walaloo kee itti edaaneeti. Tullubbee gamanaaf tullubbee garasii boonsoon achi gamaa ni goobanti asii. Laftuu maal ta'innaa aduutti naannoftii gartokkeedhaan dhiitee gam tokkoon bariiti. Naannoon erga noollee wajjinuun naannoftuu aduunoo tokkumaa inni see wal saamtu. Nuti tokkon jettuu waa'uu hin waakkattu tokkittii biiftuudhaaf qooda ol qircitu. Feetol ga'ii ba'ii feetol ga'ii dhii jettee maatti hin dhaamin maaf aduutti himin jedha. Hedduu galatoomii. Dhugaa dubbachuuf waan humna walaloo kee keessa jiru humna guddaadha. Ijoollee gara fuulduraatti waan Oromoof keessattuu barruu Oromoo walaloo Oromoof garee guddaa qaban jennee si abdanna. Mee ijoollee faana kee bu'an si hordofaniif dhaamsi ati dhaamtu yoo jiraate maal? Jalqaba irratti nama akkaataan itti barreessu ilaaltee namoota hordoftu qabaachuu dandeessa nama kamiyyuu. Anis namoota haala barreeffama isaanii jaalladhee hordofee baay'een qaba. Namoonni namuma beekan dinqisiifachuu danda'u kan namuma beekan qofa ol kaasuu danda'u utuma baay'ee dandeessuu carraa argachuu dhiisuu dandeessa. Ani amma Facebook irratti namoota hordoftoota baay'ee hin qabne garuu walaloo ajaa'ibaa barreessan muraasa nan beeka. Ammallee ijoolleen sun eessa akka jiran hin beeku. Yeroo tokko tokko walaloo masaan maxxansanii maqaa isaanii dubarra godhee fuulbarruu irratti nan maxxansa. Yeroo maxxansu namooti tarii hordoftoota wal caalaa waan qabnuufi hagiyaan yeroo maxxansu ilaalamuuf hagi yeroo isaan maxxansan wal caaluu danda'a. Ani yeroo maxxansuuf immoo namoonni na caalaa hordoftoota qaban yeroo maxxansan immoo qixxeemte ammas. Kanaafi carraa argachuu baatan illee barreessuu akka hin dhaabne isaanitti hima. Keessumaatiin namoota har'a eessa jiru laata jedhee of gaafadhu qaba. Facebook irratti yoo dogoggoruu baadhee Abdulkarim Adam Mucaa jedhamu wayii tokko natti fakkaata yuunivarsiitii Jimmaa barataa yeroon Facebook isaa ilaalaa ture. Mucaa wayii immoo wabii waadaa kan jedhamus jira ture. Baay'ee barreessu walaloo baay'ee. Isuma dhugumaa baay'een isaan dinqisiifadha. Akkaataa isaan itti barreessan falaasamadha walaloo qofa miti. Ijoolleen kun har'a eessa akka jiran hin beeku. Akkuma ani isaan beeku immoo namoonni biraa namoota biraa beeku. Tarii namoonni kuni carraama yoo hin arganne illee wanta adaraa isaaniin jedhu barreessuun dhaabina. Hedduu galatoomii ulfaadhu. Egaa turtii bareedaadhaa gaammaatti kan waliin taasisaatii turre gama kootiin wantootaan si gaggaafadhasi Daayrektarri koos yeroo hin keefittee tanaan jedhaa jira. Waan dabarsuu qabdu ergaasa ta'uu dhaamsa namoota galateeffachuu yoo qabaatte daqiiqaa 2 siif laadhaati. Sana gidduutti dhaamsas ergaas dabarsattee gargar baana. Bu'aa bahii jireenyaa hundumaa keessatti namoonni na bukkee dhaabbatanii lalisee ishee kan akka taatuuf namoonni na bukkee jirtan namoonni na bira dhaabbataa turtan hiriyoonni koo hiriyoota yeroon jedhu waan isaan fageessanitti fakkaata obboloota kootiin isaan ilaala. Maqaa yoonnee tarii nama wayii dagadheemuu na komatu maqaa isaanii tokko tokko waamuuf sin baay'atu garuu isuma dhugumaa galatoomaa naa jiraadha isaaniin jechuun barbaada. Bu'aa bahii jireenyaa baay'ee keessatti namoonni na wajjiniin ta'anii anana kan akkan ta'u namoota na deeggaran maatii koo dabalatee ulfaadha isaaniin jechuun barbaada. Hedduu galatoomii haga ammaatti turtii waliin taasisneen illee gammanneerra. Waamicha keenya kabajjas istiidiyoo dhuftee turtii dhimma bubbarroo dhimma walaloo dhimmoota garaagaraa irratti taasisneen
haasaa bareedaa yookaan afgaaffii bareedaa waan waliin gooteef maqaa daawwattoota FIBtiin hedduu si galateeffannaa gama biraatiin yeroo biraallee akka wal agarru gamanumaan wal abdan. Ayyee ulfaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii nuti Lalisee Mokonnon barreessituu akkasuma waloo jabduu yeroo ammaa kan taate waliin taasisaa turre kana fakkaata ture. Egaa waan hedduu irraa barattaniittu jenneeti kan nuti abdannu jechuudha. Yaada keessan nu biraan ga'u yoo akka tinaasiniin jenna FIB waliin hojjedhaatii bu'aa qabeessa ta'anis dhaamsa keenyaadha. Qophii kana qopheessuun kan isin faana ture ani Lalisaa Alamuutii ogeessi kaameeraa Biraanuu Dajanee nu faana ture. Qophiileen FIB kanneen baroon itti fufuu torban gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.